Tadeffaa keessa jirtu opereeshiidhaan geesse. Saawuduu meeshaa masamman san keessa gadi guurtu opereeshiin indagana tarsa'eet. Anasitti meeshaa bira guyyaa afur guyyaa shan gaafaan bulu. Jabina akkasii fayyadu biyya keenya keessatti ta'aa jira. Asirratti osoo qophichaa hin galateeffatiin biraan darbinu. Hiriyoota wajjin guyyaan taphaan dabre. Ibsishaan sirba Sabrii Jamaal irratti moodelii ta'ee hojjetee jira. Kanarratti namoota baay'ee dallansiisee jira. Arsi kan akkasitti talambaa jala seenee sirba. Maal rakkoo qaba inkaan wallisuu miti siree gubbaarratti illee barna fiilima keessatti walii rafanii ni hojjetanii bara. Makiin akkamittiin inaafne garuu mucattii kana wajjin hojjete. Garuu inaafuun dhabdu. Durba akkas laayifii irratti du'aa eegalata. Qaceelchi yaa Rabbi waan gaarii nu hojjechiisi. Amiin. Wallee nuti shayxaana. Wallee nuti shayxaana iddoo na qaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafooni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam jirtu jiruun jireenya afyaan akkamiin isiniin jedha. Har'as gaaf viidiyoo kabraatiin isinii deebi'eetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo baarsoo bashannansiisoo kan ittiin fataa zanaa jennu isin bichaa kolfuudhaaf qophaa'an isiniin jedha. Akkuma iddoo kana kolfaa jirtan bichaadha. Iddoo kana isin kolfiisa. Bultii afur guunneerra miti erga viidiyoo jalqabnee wal duukaa bultii afur guunneerra akka isin itti fufnagaa hundi keessanuu isin immoo la viidiyoo like godhaan jirtanu maa inni viidiyoo tokko iddoo kana la viidiyoo sadii wal duukaa hojjanneera viidiyoon tokko like 1,200 waan arge galeera wow achirratti isin galateeffadheera garuu iddoo kana immoo hin jiru like 300 waan arge bakka jira miti maa inni Oromoo maa inni viidiyoo kaleessaa irratti immoo jechuun toppiteenii amma ta'e irraa tokkoffaa Saudiidha lamaffaa Itoophiyaa sadaffaa Yuunaayitid Arab Emireet waan arge jedheetan dubbadheen ture. Ijoolleen baay'een immoo biyya keessa jirtanu natti koomentii irratti natti barreessitanii nuu akkamiirraanfatte waan arge jettan isinii galee nuti baay'isoo ijoollee Oromooti isinii galee ijoollee Oromoo erga taane ijoolleedhuma keenya Bahreeniin jiraattan Dubaayin Saudii eddee feetan jiraadha. Ijoollee keenya isinin jaaladha isinin kabaja kaleessa immoo Saudii yoo Rabbi naaf laaffise ummaa kootii wajjin umraa gochuun barbaade yookaan hajii gochuun barbaade jedheen ture viidiyoo kaleessaa irratti jechaadha. Isaan wal qabatee wallee mucaan tokko kottu jedhe garuu nuufis du'aa nuuf kadhadhu hoolaa eeguun nutti jabaate wallahi naan jedhe koomentii natti barreesse. Koomentii namoota baay'ee galeetan laayik godhaatan ture man qaqqabe jechaadha laayik godhaatan ture nan dubbisa baay'isee koomentii keessan nan dubbisa yaada qabdanu harii naaf barreessuun dagatina. Ammas immoo koomentiin tokko maal jedha isinii galee nafuuta maal natti heerumta yooti nafuute ajji sin gochi yooti nafuute ajji sin gochisiisa. Maal wayya Oromoo jechuun meemee siniin maal jedhee tan deebifnee fi eshi akkas kan jedhu jira. Inni kana malee immoo yooti ummaa keetii wajjin umraa goote yooti ummaa keetii wajjin goote naan jedhe tokko koomentiin tokko immoo an qarshii amma ta'e irraa sin gargaara jedhee barreessee jira koomentii irratti. Yaaduma keessan kana na quubsala isinii galee yaaduma keessan kana na ga'ala isinii galee. Hedduu tokkoon isin jaaladha hedduu tokkoon isin kabaja warri amma yoonaan wajjin turtan subscribe 50 seenuu fi almost gara nama 50 wayii ta'e inni irra jechuun hin danda'ama. Kanaaf hedduu tokko isin galateeffachuun barbaada warri amma yoonaan duuka jirtan warri natti bohaartan warri na jaallattan koomentii hedduullee nan dubbisa warri keessoodhaan isin dubbistan jabaadhu isin hordofaa isin jaalladha waan arge yeroo naan jettan hedduu tokko wallahi natti toltu. Ijoolleen hedduunis kan nu hordoftan garuu yeroo baay'ee kan koomentii naan barreessine jirtu mee hundi keessan jaalala keessan koomentii jalatti naaf barreessuun dagatina. Warri immoo gara chaanaalii kanatti haarawaa dhuftan subscribe gochuun dagatina. Inshallah chaanaalii kana bakka guddaa geessina guyyaa tokko bakka guddaatti wal agarra yoo Rabbi nu gargaare jechaadha. Uummata keenya sin gargaarra vloogii garaagaraas aadaa garaagaraas chaanaalii sanarratti nan deebi'a akkas isiniin jedha. Haasaa isinitti dheeresseera yaa'u waan hin haasa'uu qabuu fi waan dubbachuu qabuu fi dhiifama isiniin jechuu barbaada. Gara viidiyoo har'aatti yeroo seennu gaa ibsishaan abbaa manaa maakii jechaadha. Sirba mucaa wayyootii wajjin baasee akka tokko bakka namni adiin irratti bakka jira miti garuu ibsishaan kun sirbirraan bareedu haa ta'u gaala. Hiriyoota wajjin guyyaan taphaan dabre
galgala kophaako ani ribaadhaabe hiriyoota wajjin guyyaan taphaan darbe galgala kophaako ani ribaadhaabe isuufa eekee lubbuutoo salphaa miti onneef qalbiitan too'atte si harka jirti isuufa eekee lubbuutoo salphaa miti onneef qalbii too'atte si harka jirti. Egaa akkuma argitan asirratti mucattii kana wajjin ibsishan yeroo gabaabaatti sirba kana gadhiisuudhaaf sagaleen kan Shukrii Jamaal yeroo ta'u sirba kana gaa ibsishan gadhiisuudha garuu sirba kana jala galeetan gaafa koomentii dubbisu jechaadha. Koomentii hedduu tokko nagatii fi hedduu tokko qabu dubbiseetan jira. Ibsishaan sirraan bareedu waan arge jechuudhaan gaarii miti waan akkasii ijoollee musliimaa ta'anii waan arge kan jedhu yaada hedduu tokko kaa'aa jira. Ibsishaan garuu kun akkasitti baasee jira. Garuu makii eessatti dhiistee kana baaste? Makiin immoo kunoo maal jette? Jaarsi kan akkasitti intalan baay'ee jala seenee sirba. Maal rakkoo qaba inkwaan walii wallisuu miti siree gubbaarratti illee barna fiilima keessatti waliin rafanii ni hojjetanii bara. Duniyaadha jecha mi'a kee akkas jechuun qabdu ati. Baay'isee akkas jechuun qabdu. Maaliif booritti gala keenya beektu miti. Wayinuma aari'anii. Maaliif? Bakka takka tammuutu ganaadha guutuun nu gadhiifamu ganaa kolfaan duunaa oka. As bira hunda kadhuun gotee jira bara. Laa ati maal taate duu? Duuba dhaabbadhee ilaalu ture. Guyyaa sana hospitaala si fidammoo gaggabdee akkamsi godhan? Yakatamaa jikkoonay. Laa wallaa shashaaza. Katamaa mሆኑና አለመሆኑ እኮ አይደለም ገሩ አባ መናው ፊት ባይዘው አሰረቲ ጎርሶ tokko isiniif dhaama maal jedhama beektu nama diinii isaatiif amantii isaatiif amanamaa ta'eetiyyee isiniifis amanamaa ta'a. Fakkeenyaaf durbii amantii isiitiif amanamaa hin taane rabbiin hin sodaanne jechaadha. Siinis hin sodaattu. Nama biraa wajjin akka barbaadde ta'uu alatti akka barbaadde ta'uu kanaaf isinii galee nama diinii isaatiif amantii isaatiif kabaja qabu amantii isaa jaallatu amantii isaa hordofutiyyi nama amanamaa ta'a. Isinii galee namni amantii keessaa ba'e amanuudhaaf cimaadha. An akka kiyyaatti fakkeenyaaf gaafan durba tokko ka'ee fuudhu durba amantii isiitiif amanamtuu taate durba amantii isii kabajju durba maatii isii kabajju akkasii galee ani jechuun waan baay'ee dubbachuu dandeenya itti fufna maaliif እንኳን ስርባ ወልሱ miti namni siree gubbaratti waliin ciisee fiilima hin hojjetaa bara. Allah akka zari yamanitti izduma maalin nagayan. Oromoo sirba sanirratti sirba sawwattan gadhiifame YouTube jara dhaqaati bakkuushi sagalee ta'a. Maali sagalee naataa tanaan? Koomantiin teessummuun firii makkuushaa ittoochi jalatti wanta gadhiifame guutuun isaa. Mirgi. Egaa akkuma asirratti dhageessan xiqqoo deebiin maakii fiilmii faranjiin boolla lixeef nu boolla baay'ee faranjiin hosiin hojjetaa beekna atuun ka'ee waa'ee faranjii hojjettu asirratti ka'ee dubbadhe sooyyeen kun na adaba soowyeedhuman jedha malee kanaaf maakiinis deebii gaarii jechuun atu wanna isinirraa bareedu hojjettanii gaariidha akka yaada kiyyaatti maaliif namni kamuu amantaa keessa jiru amantaa ofii kabajuu qaba jedhee yaada maaliif ibsishaa nama danuus jaallata maakiin nama danuu jaallata gaafa jarri immoo akkas waan hin taane sirba waan arge jejjedhanu xiqqoo namoota hedduu rifachiisuu danda'a akka laalettis akkas isinii galee akkasi malee waa'ee amantii keessa galleef waa'ee amantii keessa seenneef miti isinii galee yeroo baay'ee amantiin ofii aadaa ofiiti safuu ofiiti durba bareedduu waa'ee jira miti laalaa bakka miidiyaa irratti akkas ba'anii keessoodhaan Rabbi nu qajeelchi yaa Rabbi waan gaarii nu hojjechiisi. Amiin. Wallahi nuti shayxaana sababa kanaaf jecha wallahi dhugaadha bara wanni azaaba keessatti heddummaattu rasuulli keenya kuma sallallahu alaihi wasallam dhalaan irra guddinsi
sababa abbaan mana isiitti waan gisee takka fideef galatoome hin jenneef yoo waan takka aartee jirtu maal naa gooteettiin tan duraanii san irraanfattee jechuudha. Sababa kanaaf jecha sababa qaalii abbaan manaa hin gooneef sababa isiin qullaa deemtuuf kan isin azaba keessa nuti heddummaannu jechuudha. Sababa kanaaf jecha abbaan mana keenyaatiif nama gaarii warratti rabbi nu haa taasisu. Warra haadhaa fi abbaa keenyaaf illee nama gaarii ta'e nu haa taasisu. Nama qullaa miidiyaarra deemu miti, nama qullaa safara gabbuhu miti, nama ajjabatee bareedee akkasii mana ifee keessa taa'u rabbi nu haa taasisu. Rahmaan keenya nu haa qaceelchu. Wallahi shamarran hunda rabbi nu haa qaceelchu. Yaa rabbi nu qaceelchi. Qaceelloon teessuma biraa yoo dhufte malee nuti if qaceelchi nuti jennee hin dandeenyu. Yaa rabbi keenya nu qaceelchi. Waan hin taane hojjechuurraa bakka hin taane dhaabbachuu. Egaa akkasii du'aa aamin jettanii aamin jettanii isin galee hin fakkeessinu kaa dhiisaa hin fakkeessinu isin galee durba jira miti garuu warra dhaqanii sirbanii waan hin taaneef fidanuu jara akkasiin wayya isin galee amma ta'e jechuudhumaafi kan caayaan dhiyeesse immoo viidiyoon hedduu tokko namoota baay'ee gaddisiise namoota baay'ee ajab jechisiise jira. Al tokko waan akkasii atu qoqqorattanii naannoo keenyarraa naannoo jirurraa hundinuu naannoon hundi rakkina qaba. Garuu immoo akka uummanni rakkataa jiruun caayaan dhiyeessaan jiru jechuu dandeenya. Baay'isee dhiyeessaan jiru jechuu dandeenya. Garuu kabaja guddaa galata guddaa atoo qophii caayaatiif galata hin galchin biraan darbinu akka wanta kanatti nu jajjabaattanu akka kana caalaa uummata keenya gargaartanii uummata keenya bira dhaabbattanii akkasiin waan baay'ee nu baastanu akkasiin uummata keenya akkasitti gargaartanu barbaanna jechaadha. Jabaadhaa itti jabeessaa kana caalaa sodaan isin keessan jiraatinii hamma jiru baasaatii waan jiru qulqulleeffadhaatii biyyoota Oromiyaa keessa jiran hedduutu rakkataa jiru akkasitti dhugaa baasuudha. Maaliifuu laalaa viidiyoo kana. Wal dhabbii nama dhuunfaarraa ka'e walitti himatanii aantummaadhaan walitti himatanii mana namaa dhiisi manni lukkuu akka diigamtu hin barbaadu manni baluu hafeellee jechuu hin barbaadu. Ana mana kanarraa diige mootummaadhaa miti kanarraa diige namoota muraasa walii galanii wal beekantu namoota muraasa caasaa irra jirantu kanarraa godhe malee ana mootummaadhaa miti. Maaliidhaaf mootummaan abbaadha. Abbaan ilmoo fi hin ajjeesu hallayyaatti hin gatu ilmaan torbas keessatti guddisaa ijoollee kee kanarraa ban ilmaan torba uummanni kun marti beeka ilmaan torba wajjin gadi yaasanii badhitti nagatanii misooma biyyaatiif jecha guddina biyyaatiif jecha guddina ilmaan keenyaatiif jecha karoora mootummaan baaseen mana hedduutu diigamee jira. Manni kiyya garuu ka diigame sababa sanii miti kun akkuma isin agartan kana badhee irra jira. Manni namaa dhaabateetu jira kiyya badhee irratti diigan misooma takkaaf hin barbaan karaa wayii hin tuqne kana jibbaan irraa qaban irraa namoonni muraasni namoonni dhuunfaa wal ijaaranii deemanii maqaa ani hin qabne narra kaanii kan uummanni silaa uummata kaabinoon uummata tajaajiltu hundi garaa gurraa qabdi dubbachuu dhaban malee kanni haga mukaa kanni kaagasa agartan dhufanii jiksanii jennaan asiin haxirii guddatu ture narraa erga jiksanii booda haxirtu malee jedhanii deddeebi'anii na rakkisanii haxirtu malee jedhanii abbaan kiyya xeefii gurguree biyyaa na ergeeti qarshii 80 deebisee gibbii ijaaree erga jedheetiin booda ji'a lama dukeessan ta'in deebisanii jiksan kana godhe warruma gaafa jiksantu gaafa duraanis maa deebisi ijaare naan jedhaa ture jecha deebisnee bakka rabbiin galannaa gabu tana nuudhi isaan jenneetiin keessatti hafu ijoollee daa'imma wajjin keessaa ganna baasanii badhee kanarratti badhee isin agartan kanarra kunoo asirra oolle kanaaf namni dhuunfaa maqaa kiyya kaasee inni nama badaadha akka waan mootummaadhaan waan biraa miti ani magaalaa guutuudha maaf nutti himu nuti uffatee nu bira dabree jedhan bulchiinsa nageenyi ganda nuti uffatee nu bira dabree meeshaa waa'een fa'a isaa adaanu mee warri magaalaa isaa waan isaa godhan hin laalla jedhanitti bagilleqim mee waa inni ta'u laalla jedhanii kana godhan maaf nu bira dabree namni waa gaafatu maaliidhaaf mucaa kana gootanii maaf kana gootan Mustafaa mana isaa mana waggaa hedduu ture namni kun marti hin jiru gaafa inni asitti galu maa kana gootan jedhanii yoo gaafatan ofirra jiranii quufaadha nama tuffata nama dhuunfaatu kan haasaa bakka gilleqiimaadhaan kana narraa jigsan malee ana mootummaadhaan miti kanarraa jigsa kanaaf mootummaan hin jira mootummaan nam beeka mootummaa an qabsaa'ee fi haati manaa kiyya deessee bulii ji'a sadaffaa keessa jirtu opereeshiniidhaan deesse sauduu meeshaa mana san keessa gadi guurtu opereeshiniin indagana tarsa'eet ana sitti meeshaa bira guyyaa afurma guyyaa shan gaafaan bulu
ishii dhossee obboleessi kiyya mana yaala hospitaala ciibse gaafa ana asii mana kireeffadhee fi qorqorroo isaan caccabsan kana qoraaliyootti asii dhumaa isaan taa'anii na laalan kaabinoonni jechaadha. Makiinatti feesiseetii gurguradhee mana kireeffadhee fi gara mana galchuufaan deemu isii hospitaala ciisti girikoositti achitti natti fidan jechaadha. dhageessanii wanta akkasii fa'ii jira. Wallahi hedduu tokko garaana nyaate. An viidiyoo kana illee nageenye jechuun anis isinuma wajjin nagaa viidiyoo gaafan qopheessu jechaadha. Wallahi hedduu tokko nama rifachiisa laala. Fagoo miti laa ummanni keenya ammanni akkas garaa walitti jabaate laala rabbiidhaati. Fagoon deemina ummatumti keenya walitti deebi'ee yeroo obboleessa isa ajjeesu keessa keenya irra baay'isee kun rabbitti jechuudha malee nama tokko mala hin qabu. Namumti gara duuniyaa malee namni wallaahi gara walitti jabaatee dhumeera. Wallaahi hundinuu duuniyaa malee hundinuu kanaaf rabbi nutti dabarama. Kanaaf rabbi akka jiruun qaala'insi jireenyaas ta'e maalis ta'e gaafa ka'ee jabaate rabbitti jechuudha nu mangistii. Isa kana akkuma argitan hedduu tokko nama rifachiisa. Egaa anyway abshiruma isinii galee ani isinuma wajjin gaddeera garuu immoo rakkina akkasii fa'ii jira. Alhamdulillah jedha waan keessa jirtan nuti galateeffadha. Rabbiinis kadhachuu hin dagatina. Egaa viidiyoon raaf qabadhee kana fakkaata. Isin tole isin baarsiisin gammachiisee yaada. Warri amma xumuraatti na hordoftan hedduu tokkon isin jaalladha. Hedduu tokkon isin kabaja. Baay'ee ati warri amma xumuraatti na hordoftan maal jettanii naa barreessitu. Isin hin barbaada isinii galee isin hin barbaada. Jechuun namni amma xumuraatti nama hordof nama jaallatu waan ta'eef maal jettanii naa barreessitu. Oroo jedha barreessaa. Oroo jedha barreessaa. Oroo show yookaan oroo jedha barreessaa. Warri amma xumuraatti egaa raaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Isin tole isin baarsiisin gammachiisee dheedhee yaada keessan koomenti jirti. Naaf barreessuu hin dagatina. Haga viidiyoo kabiraatii walitti deemuutti oroo show. Bye.